Ay Sumayya amma Sumayyaan jechuudha. Maal nu dubbachiisuufi maal akka haasofnuufi anamma dhaqeeni kaddaamaa ta'eenii mana Arabaa keessaa hojjedha jechuun shi maal nu dubbachiisuufidha. Ijoolleen keenya kan mana madaamii keessa hojjetani mana bitachuuf jireenya isaaniis jijjiirrachuuf waan ta'e godhachuuf isheen immoo manallee qabdi maalillee qabdi maallaqallee hin dhabne mashaallah waan baay'ee qabdi isheen. Yoo barbaadde yoo barbaadde Sa'idoorraa mana ishii fudhachuu dandeessi mana Adaamaa qabdi. Dabalatammoo ijoollee gargaarii yoo jettellee ijoollee guddisii yoo jettellee mashaallah jaarsa bareedaa kenneeraaf. Kan usushiin hin gaafatin akkaawuntii ishii irratti maallaqa gashu. Mee amma isheen rakkadhee jetteetu kan isheen amma dhaqeenii mana Arabaa seeneenii mana Arabaatti galee Arabaa hojjechaa ijoollee koo guddifadha kan jettu. Amma maal nu dubbachiisuuf moo silaasheen yeroo hundumaa maal barbaaddi seetan tiifoozoo kana barbaaddi warra hoo jedhee ishee deeggartoota baay'ee barbaaddi dhugaa qabdi akkuma bakka jalqaba hamma dhumaatti namni isheedhaan jedhu kana barbaaddi kana dharakkinni malee dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan rakkattee miti. Wanti ishee rakkiseen jiru warra immoo qabdila magaala Bahar Dar keessa obboloota qabdi. Isa achi isa biyya warra yoo dhiisteeyyuu biyya yoo barbaadde qobaan ta'e isa jette kanaaf naman dhabee isa jette kanaafi jaarsa ishii faana yoo adda baateeyyuu kun musiibaadha. Yoo dhugaa ta'esi yoo adda bahu ta'esi namuma kamuutu adda baha. Sumayyaa irratti qofa immoo baatuun hin baane. Isas immoo Sa'idoon indaa'um akka irraa adda bahuyyuu hin barbaadu irraa adda bahurra ayyuurraa adda bahu filate wayi isheen kana nagarre. Inshallah video kana nagarre akkuma boyensa subscribe irraa qabdi ishee rabu akkuma nun kaleessa laalle video Saidoo kaleessa laaltetti garuu Saidoo manaannessu barbaadde ammas asasaa akka inni godhu akka inni boqannee ofiisaas akka dadhabu maallaqas akka fixu argitani sistema ishiiti kun akka inni ishee barbaacha hin dhiisne immoo beekti. Akkanni duuka ishee bu'u beekti sirriitti haxanaxantee beekti. Kanaaf kaate malee dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan rakkina maallaqaa hin qabu hin jenne isheen eengadduma kana arrakkoo maallaqaa hin qabu maas rakkadhu nama sin gaafadhu jechaa turte. Asumatti afaan meeqa nutti nu ulti asumatti afaan meeqa nurratti haasofti jechuudha. Namni durumayyoo jechuudha yoo jaarsa isaa faana waliin gallee kumaatama amma kan gaa'ila keessa irra taa'urra kan hiikutu daataan saayyuu baay'atee jira. Osoo gaafatanii daataan hin baha magaalaa akka magaalaatti jechuudha. Akka magaalaatti daataan jira. Kan wal fuudhurra kan wal hiikutu caala daataan. Rabbi isaa ifattu maal akka ta'e garuu hin beeknu. Haa ta'uyyuu malee Sumayyaan amma as keessatti waan isheen xiyyeeffatte akka nama rakkate rakkina xiyyeeffatte. Itoophiyaa keessatti maallaqa hammamiyyuu dafee nama harkaadhuma. Maal jette dimixmaaxii isaan nama harkaa badaa maallaqni nama hin gahu. Kanaaf ani immoo deebi'ee hojjechuuf amma rakkattee jechuudha maallaqa dhabdee jechuudha argitanii. Mee namni biyya Arabaa argee gale asii osoo optionii baay'ee qabu deebi'ee deemattuse. Anaaf isin kootaa murteessina. Anaaf isin hin murteessina. Anamma carraa kan biraa osoo hin qabu ijoollee koo kana fuudhee biyya Arabaa deema. Maalan du'e moo dhuma dubbii osoo ta'eyyuu ijoollee koo illee kaa'ee deema malee ijoollee koo immoo fuudhee hin deemu. Dhuma dubbii jettee bakka yoo furmaata dhabee garatti deebii dhabee waan namarraa hirmaadhu dhabee waan dhaala argadhu dhabee hin deema malee Sumayyaan osoo mana qabdu. Real estate shille haa turullee malee waggaa tokkoof ji'a 6 turadhame osoo isa qabdu. Qophaatti immoo immediately amma akka barbaadde kashakkashte kan gurguruu dandeessu mana Adaamaadha osoo qabdu. Saidoo osoo qabdu. Kanaaf amma namni hunduu hoo jedhee akka isheedha asaazan zeega akka taatuuf kaatee amma Yamanan dhaqee Yamanin jiraa jette.
tokkoffaan Saidoo asii achi deemsisuuf. Nama dhugaa sinitti fakkaata amma isheen amma tifoozoo baay'ifachuu fi awudensii baay'ifachuu fi bakka namni isheedha azanii hirrakkatte wayne qobaa taate uyyeen isa duraa caala akka namni isheedha boo'uuf jetteetu muudii kana fayyadamte malee dhugaa dubbachuudhaaf isheen amma kan ishee walitti buutee jirtu Saidoo tokkittiidha. Saidoo qofaadha. Naman dhabe kan jettumoo warri ishii guutanii jiru. Maatiin ishii jiru. Obboloonni ishii magaalarra jiru. Magaala Finfinnee keessa adaadolii qaba jetteetti yeroo darbe. Jiraachuu barbaannaan isheen akka barbaaddetti jiraatti. Even Saidoodhumatti dhiyaattee Saidoodhaan haala mijeessitee ijoollee isaa yeroo yerootti akka inni arguuf ani immoo bakka jiraachuu barbaada kan barbaadetti hin jiraadhatoo jetteeyyuu namni ishee dirqisiisu hin jiru. Hojii barbaade dalagattee fataa itti biyya ishii keessatti Relaxi gootee jiraachuu dandeessi. Wushi ammas mana Arabaatti deebi'uun. Wushi deemanii achitti akkuma duriitti qaxaramanii hojjechuu. Nama opshinii baay'ee qabu miti isheen. Nama carraa baay'ee qabu miti isheen. Nama hojii baay'ee qabu miti isheen. Akkamitti nama daal'eessiti isheen nu daal'eessiti nu naannessite. Silaani yaa'u dubbii ishiin haasa'e. Isa isheen jettuun haasa'e. Isa isheen jettuun turjumaana godhe malee numaa yaadatti hin kennine sila jechuudha. Turjumaana malee ani yaada kiyya irratti hin kennine dhaggeeffadha. Hojiin ishii garuu nama aarsasi nama gaddisiisas. You know? Keessattuu immoo bara akkanaa kana bara badde kana keessa gara biyya Arabaa hin naqamu. Bara baay'ee jabaatte kana keessa rakkata inni hamma waan nyaatu dhabeellee taa'eesuma taa'ee qaniittillee tokko nyaata akka ta'etti malee hin dhaqu. Dhugumadha bara amma waan arginu waan ilaallu kanaan waan biyyoota Arabaa ijoolleen keenya akka baala bona keessa qilleensi goskee harcaasu kana harcaa jiran du'a qofa dhageenyu kana keessa biyya Arabaa hin naqamu sanuu ijoollee fuudhamee hin naqamu. Maaltu jira sijjammar Yaman ikkoo isaan hojiuma onlaayinii kana bakka garaagaraa hojjetaniitu malee Yaman ofiishiitti kuftuu Yaman Itoophiyaa keessatti kan guutaniiran Yamanoonni akka jiranitti ufanii karaarra maganaanya foto deemtani baay'ee nagadu karaarratti waan baay'ee daldalu Yamanoonni akka jiranitti baay'een isaanii as jiru. Miidiyaa rafaa ishee dhuftee dhengadda kana Yamaniin bu'aa turte Yamanii dabar isheen amma galuu hin dandeessu turte ayite biyya ishiin hojjettu. Wushi Yamanitti deebi'u wushi biyya ofii dhisanii Yamanitti deebi'u. Saidoo ma'angalaata'uuf Saidoo ol baastee gadi buusuuf sanuu Saidoon amma ishee filatee jira. Parsantii 100 guutuu carraa isheedhaa kennee jira. Beekaa sana naannessuuf itti dhugaa dubbachuudhaaf garuu yeroo tokko immoo osoo dhiisanii gaariidha. Yeroo tokko osoo jabaachuu baatanii dhiisanii irra darbanii gaarii natti fakkaata bara. Maaliif kunoo carraa kennitee fi maaliif hin deebine mana ishiitti maaliif hin araaramne ayyuu jibbite miti ayyuu nan hiika dheerani barani jala mure dheeree beesmaa waan ta'e nama haasofsiisti Sumayyaa.